Irra hedduu keessan jechuun warra Oromoo fi dhaabbanni jettanii waa'ee Finfinnee fi Oromiyaa ta'an irratti hedduu haasoftan. Garuu akka ishiin qabdan waa'ee Dirreedawaa irratti maaliif akka ta'e naa deebisuu dandeessaa? Yoon ol ga'ee dubbadhee miidiyaa jaraarratti waltajjii jaraarratti akka fedhe qoma dhedhee kanan dubbadhu wattaadara miliyoona meeqa waan hin qabuuf miti. Haalli itti dhufneesi rakkisaa waan tureefi kana keessatti warri koreellee manuma xiqqaa argachuu danda'anii namni namni baay'ee garagalee kan dhufe bakki isaan qopheessan nama 778 kan dhufe gara nama 3 saniif rakkooni hedduu obsa keessaniin dinqisiifadhaa isin galateeffachuun barbaada. Maaliif sagalee nama akkami yoon ol ga'ee dubbadhee Yole dulu mana jirawa sariwing gatai. Akman jecha tureti galmi tikade. Haka ugarwan ni gudar usa kesan. Dulu itu aru mana bitenne bene to murra. Injiban noang gamma di gan arganne. Warega man arganne kana. Serna bayre bubne bayre bra olimba. Serna bayre babne biya kadiga musenayam. Sirba abayre diine kalagaa tokko diine kalagaa birallee akka nurratti bahu hin barbaanne akkasii miti bilisummaa xiqqoo kan kee mul'atte kana kan dhugaa gochuudhaaf sirna itti ijaaruu barbaachisa. Abayre bifa haaraan nurratti ol bahuudhaaf masalaala tolfatus masalaala san jalaa buusuudhaaf mootummaa uummataa dhaabuu qabna. Nama simbira wareegame beeytanimi waan keessa dabarre beeytanimi osaatti asin geenye kanaafu wanni guddaan dura itti aanu kana keessatti filannoo injifanne ummanni keenya ganda isin keessaa dhuftanii fi Finfinnee isin keessa dabartanitti illee mootummaa ummataa yaadu bakka booda naatoo ummataa qaban filachuu qaba kanammoo akka godhuuf filannoo itti aanu irratti sirriitti hirmaachuu danda'uu qabna jechuudha. Wanni ani sitti dhaamuu dhufe asittis Ameerikaattis Kaanaadaattis deebi'ee Oromiyaa hunda keessa deemee wanni ani himuu deemu maali? Kan qabsoofne rakkoo roga hundaan cunqursaan nutti fide keessaa bahuudhaaf qe'ee keenya irratti lafa keenya irratti bishaan keenya irratti malkaa keenya irratti albuuda keenya irratti abbaa taane hojjannee hiyyummaa keessaa bahu bakka bara keessaa bahuudhaaf eenyummaa keenyaan oromummaa keenyaan adamsamnee ajjeefamuu hidhamuu salphachuu osoo hin taane kabajamnee ollaa keenyaan wal kabanyee waliin jiraachuudhaaf kana gochuudhaaf ammoo akka zabana naftanyaatitti alagaan qe'ee teenya irratti qawween dhufee akka nu bulchine akka zabana wayyaaneetitti jallaaf hattuu nu keessaa baateen ilma haati abaarteen dhiitama nusaamaa orma qallabaa itti fufuun barbaannu jechuudha. Wayitti barbaannaa kana. Kanaaf akkuma qabsoofne ummata keenya sirna wayyaanee jalaa baafnetti akkuma qabsoofne sirna abbaa irree waggaa 50 dhibbaaf nu nyaachuudhaaf qophaa'aa turre hagamsine ofirraa galchinetti ammallee qalbii osoo hin hirin osoo hin qoqqoodamin tooftaadhaan masakamaa tokkummaa keenya cimsaa saffisaan bilchinaan jala caalaa filannoo nagayaa kan dimokiraatawaa gaggeessine mootummaa Oromiyaa kan naannoo keenya qe'ee keenya nuu bulchu mootummaa dimokiraatawaa Itoophiyaa kan nullee qooda keenya keessaa qabnu sabaaf sablammiin biyya saniitis qe'ee isaatirratti ofii bulchee Itoophiyaa walii galaan immoo akka bulfannu nuuf ta'u dhaabbachuu barbaannaa jechuudha. Kana gochuudhaan maali yoo eeggamu? Wanni naamusa keessanii har'a dinqisiifadhuuf maali? Isinitti himu? Jeequu sitti beeyna takka quba takkaan dhaabnee biyya san Finfinnee hafuura kunneemi. Nuyi warqeerroon Oromoo, nuyi qeerroon Oromoo, nu qabsaa'onni Oromoo, nu uummanni Oromoo qawwee takka osoo hin caalamin qawweedhaan caalamne humnaan caalamne maallaqaan caalamne dippiloomaasiin caalamne osoo isaan taankiidhaan bo'anii hafuura itti kunnee ofirraa kan gaggeessuu dandeenyu
sammuu keenyatti fayyadamneeti tokkummaa keenya cimsanneeti naamusa keenya cimsanneeti jechuudha. Naamusni keessanii anarra arge waan guddaadha. Galmi sun xiqqaatee hin seenne jettanii odoo jeequmsa uumtanii jiraattanii walga'iin sun isin hafa kunillee silaan godhama. Osoo isin wal loltanii poolisaan odoo walitti buutanii walga'iin sun silaan hin godhamu jechuudha. Isin garuu ganama hiriira gootanii hiriira irratti garuu waan Oromoof Oromummaa faarsa waan walqixxummaa bilisummaa faarsa malee waan saba biraa xiqqeessa osoo hin dubbatin galma dheettanii galmi isin hanqannaan xaarii keessanitti osoo naarin warra qindeessanitti osoo naarin oobsitanii ayye amma hoo sirritti siitiicha kana raggatiin reedii guddaan dhufe kanaaf rakkatta kanaaf naamusni isin agarsiiftan sun tana laayyatti isin faarsuufi miti kan hin jedhu isinitti nuu keerro hanga isin naamusa qabaattanitti hamma wal dhaggeeffannetti abbaan fedhe abbaa irree ta'uu hin danda'u biyya sanitti akka jedha. Amma booda qe'ee teenyarratti abbaan nuu kan ta'uu akka dandeenyu sabaaf sablammootaan osoo wal hin dhiibin osoo wal hin dhidhiibin osoo wal hin tuffatin osoo wal hin shellakatin walqixxummaa kabajaan kan jiraachuu dandeenyu naamusa cimaa akkanaatiin jechuudha. Tokkummaa cimaa akkanaatiin akkanatti walitti dhiphattanii wal obsitanii osoo wal hin ciqilfatin deemuun kuni dhugatti isinin boon maaliif beektu miidiyaa jaraarratti waltajjii jaraarratti akka fedhe qoma dhedhee kanan dubbadhu wattaadara miliyoona meeqa waan hin qabuufi miti. Ummata akkanaa ummata tokkummaa qabu qeerroo naamusa qabu ka onnee qabu onnee isaa immoo bakka hin taanetti osoo hin ta'in bakka taate qofatti hojiirra oolchu waan hin qabuuf jechuudha. Kanaaf hedduu na boonsitanii galatooma. Amma naamusa guddaas waan gootaniif hedduu waan na gammachiiftaniif hireen jara kaanii hin kenninin kennaa jechuudha. Hireen jara kaanii kennu namoota muraasaaf gaafii akka gaafatan hiree isinii kennee gaafii sanarratti yaada bareedaa wal barsiifne adda deemnaa jechuun kanarraa fudhattuumi. Kanaaf namni gaafii gaafachuu barbaadan harka baaftanii na kennaa isin garuu dubbatan warri biraa harka qofa afaanii miti harka qofa boles giyaachi isiniif hin kana takka takkaan eeggadha. Kiiloomeetira 1,200 imallee dhufneeti. Ifama sagalee bakka sanitti xiqqoo sagaleen bakka hiriiraa sanitti xiqqoo na jijjiiramte dhiifama naa godha. Akkasumaan naa obsa Faransaay irratti galmanuuf nuti qophoofna. Akka dhuftee nu simattu gabaabseetuma farmaasii gaafadha. Hedduu dubbachuu dadhabee sun jira dhiifama naa godha. Galatoomaa isin jira akkasumas sillee bakka rabbiin nagaa wannoo agarsiise akka gaafii nama tokkotti akka ani gaafachuu gaafii kiyya jechuudha. Qophii haala biyya keessaa deemu kanatti isin warri karaa biyya Arabaas ta'ee biyya keessa deemtan ni beektan. Nama waa harkaan qabne abbama arginutti dhufee boochisa arabni nu caaltetii miti karaa bakka hundatti kan boochisaa turte kan saamaa turte kan tumamaa ture jechuudha. Biyya keenya keessatti illee waan akkanaa kanatu jira. Karaa keessatiin ta'ee karaa adda addaatiin uummata keenya waan kana maaliif akka uummanni kun yookiin hidhatan immootu yookiin immootu waan ofirraa dhoogganiin akka uummanni kun qabaatu maaliif waan kana irratti hojjenne kan jedhu gaafii kiyya galatooma. Sagalee dubartiin dhageessarraa. As dubartiidha. Otti fabbees. Akkam ooltan Oromoo. Jawaariin baga hamtuu sitti yaadan jala rabbiin si baasee jedhan. Halkan san akkitti bulle nuufi rabbitu beeka. Kanaafuu gaafii xiyyatti dabaa ani kan dhufe Faransaay irraayi waldaa koomunitii Oromoo hawaasa Faransaay irraayi namoota muraasa wal gurmeessinee akkuma obboleessi kiyya jedhe kiiloomeetira 1,200 deemnee dhufne. Nuti gaafa ati ijoollee warri mootummaa qabatee uummata keenya hin jabeessine jettees wayitii uummanni itti roorrisu
ittibaaneetiin itti iyyinee ijoolleen ilma abbaa gadaatii nuti wal ajjeefnee aangoo walirraa hin fudhannu jenneetiin wala osoo heerri nuun hayyamin aangoo nuti filmaata walii dabarsina jenneeni itti hiriira baanee achi jarri nu gannanii san jedhan nuti amma akka Oromoo ummata Faransaay jiruutti waan ati jette tana duraayyuu dhaamsa keetiin fudhanneetiin jirra waan ati jette si jala hiriirraa jedhan lammaffaa bara 2018 keessa hin dhufa jettee sadarkaa sagantaa wal jala si jala buunaan nu jala hafte amma ammoo qophooleetiin si aynaatiin akka nurraa nafnee jedha dhaamsa Oromoo Faransaay irraa fideetiin dhufe. Oromoo Faransaay mana guute. Ayya warra Hoolaandiin kenna dura. Mana guute jirtanii tasgabbaa hame. Hedduu galatoome Jawaa an Nasruurraa kan dhufe Hoolaandirraa. Egaa wanni bakka kanatti argamuudhaaf dirqamnee fi akka hiree ta'ee obbo Jawaar nu biratti nu keessatti argamuu hin dandeenye. Sunis akkuma beektan waa'ee dhiphina yerooti. Inni dhufuu dadhabu ammoo nuti bakka inni jirutti deemnee isa bira dhaabbachuun isa jajjabeessuun Jawaariif hamilee ta'uun Jawaariif hamilee ta'uun yeroo kanatti isa kana durii caalaa hedduu barbaachisaa fi murteessaadha jennee waan amanneef akkuma warra Faransaay nutis kiiloomeetirii hedduu deemnee bakka kanatti argamne. Kanaammoo waan guddaa goonee jechuun hin dandeenyu. Jawaariif kanaa oli osoo warra Hoolaandi dhufnee walakkaa galma kanaa guunnee hedduu nu gammachiisa ture garuu homaa gochuu hin dandeenyu gara fuulduraatti maal akka goonu irratti yaalla. Egaa wanni jechuu barbaadnu obbo Jawaar wanni hanga ammaa hojjettee waan ajaa'ibaati waan beeknu waan nu boonsee waan bakka kanaan nu gahee ammas ammoo akka carraa ta'ee qormaanni jajjabaan hunda keenya jira. Qormaata kana irra aanuu kan dandeenyu hooggana akka kee balaa saba kanatti kallattii kamuyyuu aggaamamuu afoo dhaabbatee ummata kana sochoosee wanta daandii irraa bahutti jiru nama daandiitti deebisu qabaachuu keenya kan arra hedduu nu jajjabeessu malee silaa akka haala biyya keessatti arginu akka jijjiiramni abacha kadura warri Faransaay hedduu galatooma Faransaay Hoolaandii Swiidin bara dhaquu hin dandeenye iskeejulii baay'ee taayiti ammaa saffisaan akkan deebi'u eegaa jiranii deebi'uu qaba hojiin baay'een hojjetamuu qaba. Garuu dhufna akka osoo hin ta'in hogganoota biraa wajjin probably February March keessa yoo dandeenye filannoo dura dhufuu yaalla. Warri Faransaayis warri Hoolaandis warri bira hin dhaqin ka Ameerikaatis kan gama kanaatis sani wanni jechuu barbaannu waa'ee nageenya hidhannoo irraa wal qabatee ka'e look wanni guddaan qawwee jechuu miti wanni guddaan caasaa nageenyaa cimaa qabaachuudha. Humni addaa Oromiyaa humni nageenya Oromiyaa milishaan Oromiyaa meeshaan qabu yoo kilaashii qabaate rasa keessaan qabu maaliif mootummaa uummataa yaadu waan hin qabaatiniif sirriitti himu filannoon kun waa hundan fuuru garuu namoota waa furuu danda'an gara fuulduraatti isinii bita mootummaan uummataan filame gaafii uummataaf deebisa uummataaf hojjeta sababa kanaaf waa'ee nageenya irratti illee waa'ee misoomaa irratti illee deebii warra ammaa kanarraa baay'ee eeggachuun ulfaataadha. Namni akka kiyyatti dhiyaatu hin jiru gariin jallataadha kasilaa qalbii wayyaa humna hin qabu jechuudha. Humna akka warra yoo barbaaddan filannoo kana irratti hirmaachuun baay'ee barbaachisaadha. Warra mootummaa amma jiruuf yeroo kennaa fi eeyyee jechaatiin ture san qofa osoo hin ta'in sirna IPRDF guutuutti diiguu osoo dandeenyu yoo diine paartileen keenya kuunidhaa waan jiraniif kuun biyya alaa waan jiraniif waan bakka buufannu hin qabaatiniif haga bakka buufannutti haga waan bakka buufannu qopheeffannutti ce'umsa haa godhaniif. Murtiin ture maali? Murtiin ture ce'umsa waggaa lamaa tana geggeessanii waan gaarii yoo geggeessan uummanni Oromoo akka haaraatti filata. Yoo hin geggeessin galateeffatee amaanaa itti kennan san irraa fuudhee hoggana haaraa filatee itti kennaa jechuudha. Kanuma wanni walii ganne wayi wandoo isaati. Iccitiin biraa tokko hin jiru. Amma akka filannoof hin qophooftan warri akka kiyyaa warri filannootti seenuu barbaadu hoggana haaraa barbaachisaa. Mootummaa haaraa barbaachisaa jennee deemaa jirra. Mootummaa haaraa barbaachisaa yoo jettan nu filattan. Lakki warri jirtu waa bu'u jettan jara filattan jechuudha.
hamma filannootti obsuudha hamma isaan humnaan hin deemnetti obsaan biyya tasgabbeessanii gara filannootti deemudha. Gaafa filannoo warri taayitarra jiru dhuunfaan isaa ta'u akka paartitti waan waggaa 27 nu godhan dhiifnee fi jirraa waggaa lamaan hojjetanitti waan waggaa 27 nu irraanfachiisa yoo jettani koroja dheettanii filattan. Lakki waggaa lamaan ganatti waan guddaan hojjenne waan nu jijjiirree jettani immoo irraa fuutanii warra haaratti kennitan. Kanumaaf jiran kakabsoofneef kanumaaf jechuudha. Gara tokkummaa hoggantootaatii fi jaarmiyootatti hogganni amma mataa wal jaan kaayanne kaamma adda adda fiigu sun abaarsa qaba homaa gochuu hin danda'amu sinitti hima. Roorroon amma dhufuuf deemtu aggaammin amma Oromoo fi sirna federaalaa biyya sana irratti godhamaa jiru san arguu barbaadde miidiyaa Itoophiyaa banadhaa laala. Televiziyoona Itoophiyaa, reediyoo Faanaa, Waaltaa biyya alaa kanaa waan deemu waraaboon irraa bu'ee qeerransi irra ba'u jee amma kalabee nama caccabsuu dhufuu ta'a kan irraa ka'uu nama dhoorgu dhufuu ta'a kun immoo abaluu abalootti hamba baasu ani waliin isinitti hoogganoota hunda wajji mari'achaa jirra garaagarummaan homaatu hin jiru hoogganoota jidduutti kanaaf bifa kanaan kanatti jirra dhumarratti masgiida keessa kan jirru hedduu galatoomaa warri masgiida illee nuu galatoomaa hawaasni as jirus nuu galatoomaa deengadda charchiitti godhanne arras masgiidatti godhanne wanni ani isin gorsu uummata keenya as jirtaniin wanni ani isin gorsu warri kiristaanaa bataskaana guddaa jaarradhaa bitadhaa warri muslimaa masgiida gaarii akkanaa tolfadhaa walga'iillee keessatti godhattanii salaannis waan eegalaa jiruuf dhumarratti wanni ani isin dhaamu maali tokkummaa keessan cimsadhaa jaalala keessan cimsadhaa barnootaan cimaa kanumaan isin jaa kaame miidiyaa walitti deebinaa hedduu galatoomaa isin jaaladhaa amma nu dabarsitanii yeroo kaan walitti deebinaa galatoomaa. Okay, gaafii sadii qofaan qaba. Raamsee siin jaalladha akka gaariitti. Kalamada filannoo irratti deema jettee jirta. So filannoo irratti akkamitti hirmaachuuf deemta? Yeroo xiqqaa kana keessatti akkamiin mo'uuf deemta? Kalamada ani tala Direedawaati. Direedawaan hedduu atteeshinaa keessanii fudhattu maaliif? Irra hedduu keessan jechuun warra Oromoo fi dhaabbanne jettanii waa'ee Finfinnee fi Oromiyaa ta'an irratti hedduu haasoftan. Ganuu atteeshinaan qabdan waa'ee Direedawaa irratti maaliif akka ta'e naa deemsuu dandeessa? Sadaffaa waa'ee bilisiqinaa paartii maal yaadda? Gaafuma kana galchuun. Hakan gaafilee kana deemsuu karaa sanbanaa yoo kan hin dhiise. Walii galle? Carraan amma hin jiru. Dubbii nama gurguddootu hafe. Callisaa gaa dubbii nama gurguddootu hafe. Dubbiin takka dubbii Direedawaati. Obboleettiin dhiyaasii gaafatte. Dubbiin Direedawaa dubbii irraanfatamtuu miti. Tarii qabbana Direedawaatu qabbana Jarmanii irraanfachiise malee Direedawaa magaalaa hunda caalaan deddeemaa ture. Dhimmi Direedawaa gaafa biyya dhayne Somaaliyaa fi Oromoo walitti buusaa turan akkasii miti. Dubbii Somaaliyaa fi Oromoo damiina biyyaa wajjin hoogganoota biyyaa wajjin abbootii gadaa wajjin abbootii qabeenyaa wajjin warra mootummaa wajjin irratti hojjenne nagaa buufnee jechuudha. Kana dadhabnaan amma immoo sabaaf sablammoota keessaa iyyaala walitti qabanii ganda Oromootiin walitti buusuu jiran. Wanni Direedawaa irratti nama walitti buusaniif qabeenya Direedawaan magaalaa akkam akka taate beektanii dur commercial capital of Ethiopia turte jechuudha Direedawaan. Direedawaa amma 27 ajjeesanitti ammallee saamaa jiraachuu barbaadan jechuudha. Akka namni Direedawaa jiru osoo walitti ka'u isaan saamuu barbaadan. Kanaaf ammallee falli barbaachisu. Iyyaala wal gahee nama cinku qaamni mootummaa tarkaanfii akka fudhatu dhiibbaa irra godhu tokko. Qaama mootummaa iyyaala wajjin nama cinku keessattuu ka adma battaanyi jaansan fuudhanii takka leenjiseessisu akka diiguudha jechuudha. Saatanaa maal jettan duubaan warri jiru warra Finfinnee jiruu fi warra adma battanaa biyya san jiru. Sirriitti waan hin beekuuf sirriitti hima. Iyyaalli kophaatti homaa godhaan jiru. Kanaaf dhimma Direedawaa waan irraanfannee miti. Direedawaa fanjii mallasaan nuu kaayee deeme keessaa takka. Ifirratti osoo dhoosin suuta dhoofne Direedawaa lammatas deebitee akkasiin kaatu. Magaalaan jabduu akka taatu irratti dalaguudha qabnaa.
Kanaaf dhimmi dirree dhawaa saniin kan laalamu dhimmi obboleessi kiyya asii kaase waa'ee laga baatu dhaqee argeetiin jira. Mootummaan uummataan hin filamin ka ormaaf ergamtu ka hojiin isii uummata tajaajiluu osoo hin ta'in garaa fi guuttachuu taatu akka baatuu san dalayti jechuudha. Akka baatuu kana dalayti. Kanaaf akka baatuu kanatti akka hin taaneef wanni godhamuu qabu uummanni baatuutis ka Oromiyaatis mootummaa isaa ta'u yoo filatan mootummaan haaraan gaafa dhaabatetti borumtaatti faabrikaan balfa uummatatti gannaqu hundinuu takka balfa sana akka dhaabu takka akka cufamu goonaa jechuudha Oromiyaa keessatti. Hangasitti illee qabsoo itti cimsina amma wanni asiriin jahu hedduu galatooma gara biyya Ingiliziin deema boru Maanchistarii qophii qabna ni beeytaniimi. Xayyaarri nu jalaa darbu waan deemuuf karaa nu banaa achitti illee nu eeganii sanboota immoo biyyatti waan deebinuuf kanaafuu hedduu galatooma osoo bal'inaan mari'anne hedduun gammada irra deebi'ee obsa isinarraa agarsiiftan naamusa isinarraa agarsiiftan dhugatti waan hedduu nama boonsu naamusni akkanaa jiraannan keessattuu ni beeytan maqaan keessan yoo daddabata kanaaf hedduu jabaannee deemna hedduu galatoomaa nagaan na bula.